Hai, hashama arkafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obseen booda argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyo sana nagaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u jechuun jaaladha. Akkasumaani kaaba kibbalii xarateessanii warreen hordoftanii warri maatii kiyya taatanii nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Obsee har'oo maal qabattee dhuftee naan jechuu dandeessu obbolootan kiyyaa. Wanti nan isiniif qabadhee dhufee wanta haaraa tokko yoo inni immoo wanta mata duree isaa kaasee toon hin dubbatiin irra tare tokkotu jira. Maaliif viidiyoo kana nuyi si barumsa irraa argannaa nuuf dhiyeessii warreen jettan koomentii jalatti jirtu kana waa'ee isaa dubbachuuf hin dhufin isiniin jedha. Innis immoo maaliidha yoo jettanii viidiyoo kana jalqaba ilaalchuun dura jalqaba ofii keessanii daawwattanii dhiisuun dura obboloota keessaniif wanti kun hin fayyada hin gargaara irraa baratu yoo jettanii like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Innis immoo maaliidha hadaraa namaa bakkaan ga'uu fi nama nyaatu jechuudha. Yeroon akkas isiniin jedhu maal jechuu barbaadde jechuu dandeessu. Ani kan jechuu barbaade obboloota hamanamoo fi obboloota hamanamoo hin taane wantoota kana wal bukkee qabee isinitti himuun dhufe jechuudha. Maaliif yoo jettanii obseen ani amma fakkeenyaaf biyya gandaa keessa ture anis akkuma keessanii achi taa'ee hamanummaa namarratti kaawwadhee hin beeku. Maaliif yoo jettanii hamanii kan jedhu hin jiru jaaladhu jedha malee. Garuu nama tokko otoo hin amaniin akkamittiin waan naa gargaaru yoo inni immoo bakkee kanaan nagaa jettee itti ergaa turtee jechuu dandeessu. Garuu maal irratti abdii godhataniitu kan jirtan? Waaqayyo nama kami? Abdiin keessa yoomu amanannaan keessa yoomu Rabbi keessan irra isiniif haa ta'u kan saatu caala waan ta'eef. Kanaaf wanti isiniin jechuu barbaadu har'a jechuudha. Obboloota biyya gandaa keessa teessanii obboloota keessaniif armee keessanii maatii keessaniif maallaqa ergachaa jirtan nuuf kaa'aa jettanii isa keessaa ani ishii tokkodha. Ammaaf garuu biyya keessa jira akkuma beektanii. Viidiyoon kiyya ibsa jedhee yaada warreen jalqabas viidiyoo kiyya gara baadiyyaa deemee waraabuu namni biyya galuu kiyya warra argitan hin beektu warreen hin beekne immoo an biyya keessa jira kana jalaa ooleera. Garuu akka obboloota warra kaanii anaan nan mudanne wanta obboloota warra kaan obboloota kiyya warra kaan warra shamarree mudate anaan nan mudanne galata waaqayyo yabbi galannaa ta'u. Ani kan maallaqa irratti ergaa ture obboleessa kiyya isayyuu maal seetan nan shakkan ture. Nama shakkuun barbaachisaadhuma. Damooza waggaa tokko yoo ishii duraa nyaatanii na jalaa fixan yoo ishii duraa nyaatanii na jalaa fixan ishii waggaa tokko kana akka namni natti hin kolfineef way godhachuu danda'a jedhee damooza waggaa tokko of harkattan qabadhan ture. Maaliif kana goote yoo jettanii hundumti keessanuu akkas gochuu qabdu. Maaliif seetanii abdiin keessan hin citu. Ila amma wangeela keessatti yooyin karaa amantiitiin nuyi abdii qabna yeroo maraayyuu. Garuu karaa biyya lafaatiin haalonni tokko tokko abdii kutachiisu. Kanaaf jecha akka abdiin kutanne akka mogoleessi hin laafne jecha biyya galuuf yeroo geessu abbaa warraa kee maan ta'in obboleessa kee maan ta'in haadha kee abbaa kee maan ta'in damooza waggaa tokko harka kee keessatti qabadhu. Harka kee keessatti qabadhu. Maaliif jettee yoo jettee maybe inni hergachaa turte sun yoo si heeguu baate kun abdii sii taatee damooza waggaa tokkoo kanaatiin ati of taatee wanta barbaachisu godhattee yoo humni kee si hojjechiisa ta'e yoo yaada hojjechuu qabda ta'e lafa tokko bitattee lafa kaawwattee deebitee isa sanaaf hin gadditu jechuu kiyya miti. Isa sana dadhabdeen dagatta jechuu kiyya miti. Abdii siif taati hin harka kee keessa jirtu. Abdii siif taati jechuudha. Kanaaf yeroo gara biyyaa galuudhaan waggaan tokko isin hafu damooza waggaa tokko guutuu harka keessanitti qabadhaa waanan jedheefan qaba. Innaa ani obboleessi kiyya irratti ergaa ture galata waaqayyoo. Obboleessi kiyya narraas hin nyaanne narraas hin fudhanne waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisu. Obboleessa kana akkan jedhee ibsus hin qabu. Yaani jira miti reegaa. Akkamittiin akkas jechuu dandeesse minaamin jechuu dandeessu. Waa biraa miti waa biraa. Achi taa'ee birrii waggaa tokkoo qabadhuyyuu gaafan boruun galaa jedhuun
erge buukii sarratti erge. Hani dhufee gaafa guyyaa lama achi gaafa ajjechuudha. Ani kan hin bu'e sanbataa gaafa xaduraa olee gaafa xabboodaa mana baankii deemee buukii naa baasisee birriin hani sarraa hundasaa buukii irratti naaf gashe. Buukii qaban turan kan Itoophiyaatti. Sodaadhee ofii buukii Itoophiyaa irratti on gashe. Mee biyyeessaa dhufee waan garaagaraatu jira gaa biyya keessa akkuma beekamu nageenyi hin jiru. Jedhanii qormaata garaagaraa waan baay'isaniif achi deemee mana baankii deemee buukii naa baasee kanarra jedhee bakka dhugaa waaqayyoon isin kanarra duutus jiraattus ani waaqayyoomtu bichaan baga nagaadhaan si galche baga adaraa natti kennattee deemtee harkaa fudhattee dheetu buukii naa baasee buukii kiyya irratti naa gargashee naaf kenne. Obboleessi kiyyaa jechuudha. Kan nama hundaatu akkasii miti. Jiru immoo gaarii kan hojjetanii gaarummaan isaanii dhokatu jiru. Sababa obboloota shamarreetiin. Obboloonni keenya maanii isin jechuu barbaadu? Abboomamaa. Abboommiin aarsaarra caala jedha wangeelli. Abboomamaa. Maaliif hojjetanii? Maatiin kee akka dibadduun miti kan gadi qabuu barbaadu. Kan si gorsu. Kan taa'e. Hin deemtu. Eessa dhaqxa? Maaliif baafta? Kan siin jedhu akka dibadduuf itoo hin ta'in akka boruu keetiif gadi jettee abboomamtee eenyummaa kee bartee akka jiraattuuf malee akka dibadduun miti. Obboloonni keenya tokko tokko yeroo achii dhufanii maallaqni koo sirriitti jiraa kennee maafi kan kooti iddoon barbaadeen akka iddoon mana miti. Amma wanti kee sirka ga'utti obboloonni dhiiraa immoo waa'ee shamarreen tokko hin dhalatti hin guddatti kana alagaati hin beeku kana. Kanaaf yoo galtillee alagumaaf laatti jedhanii maallaqa keessa jalaa qisaasessuu danda'u. Garuu amma gaafa galtee maallaqa kee harka kee harkaan gaattutti abboomame gadi jedhe. Yeroo harkaan gaatte immoo akka barbaadde ta'i jechuu kiyya miti. Yeroo sana si mararti. Yennaa keessaa baastuun irratti nirreedda hin barta. Ofiif gadi jette yeroo sana. Maaliif difqe kee mararsiifattee? Kanaaf obboloonni kiyya warri biyya ambaa jirtan. Please waan isiniin jechuu barbaadu. Bara kana keessa namni bineensa ta'eera. Hundumayyuu namaniina. Hundumayyuu in amaniina. An obboleessa kiyya amma baay'een isa jaaladha, baay'een isa kabaja. Maaliif seetanii ani isa naaf godheef itoo hin ta'in isaadha kan karaa naaf bane. Isaadha kan na ergee jechuudha. Jiraachuu kiyyaaf iyyuu hin dararama ture. Jiraachuu kiyyaaf yeroon isiniin jedhu nagaadhuma yoo galte naam jedhee hin dubbata ture. Waaqayyo immoo akkuma kadhannaa maatii akkuma waaqayyo manaa si baasee karaatti si hambisiini kan jedhamu sana waaqayyo biyya kiyyatti deebisee nagaan nagasha. Kanaaf obboleessi kee, obboleettiin kee, haati kee maal sii gochaa jiru? Warra lafa immoo nuuf bitaa jettanii katamaa walakkaa jedhanii gara gaxarii baadiyyaa isinii bitan. Akkam keessa jirtu? Dhugaa yeroo tokko baay'ee nagaramu. Amma fakkeenyaaf lafti Amboo keessaa hamma waddadaa jira malee dura baay'ee rakkasa ture. Obboleettii tokko maybe obboleettii kiyyaadha. Yani firuma anaaf faana jechuudha. Garuu as katamaa walakkaa jedhanii birii kuma dhibbamma ta'e binne jedhanii gaxarii ammayyuu lafti iddoo sana kuma dhibba ja'a bichaadha. Garuu isaan maal jechuudha. Hundumti isaa kanaaf warreen akkasii suura kaasaan wargaatu ijoo kun amma mana qa'e suura mana namaa bira deemee dhaqeetuun goodaa deemu kaasee sitti erga kan kooti jettee galta. Yeroo galtu laftuun jiru maal taata abdii kutatta. Garuu birri kee kan waggaa tokko yoo qabaatte maal taata abdii horatta. Kanaaf jecha obboloonni kee please waan isiniin jedhu. Amsan isinidha akka buleetti wallaaltuu tokkotti ani beekeetu hin ta'in. Birii keessan qabadha. Achi taa'ee mana jaarsisaa jechuun duraayyoo jalqabde xumuri.
Garuu kan kanaa achi biyya gandaa keessa taa'ee mana ijaarsisa obboleessa kiyyatti obboleetti kiyyatti ergee haadha kiyyatti abbaa warraa kiyyatti ergee jettee mana jalqabda taanaan ati achumatti hafteetta kalaas maaliif teeti simmintoon amma waddade maali maanoo maqaansa biratiin keessa naqan amma waddade qorqoorroon amma waddade lafti akka waddiidha. Ituma jettuu itti ergitaa kan isaanii immoo qaraxa isaanii ilaali. Isa fitoofi keeti yaaddu malee meeqa sirratti qabatu. Sirraa nyaatu jechuudha. Itum jettuu waggaan kee achitti dhufu. Itum jettuu baraa baraan achum. Balbala jetta mana jetta maal jetta gali. Dhugaa waaqayyoon isin hin jedha. Anama fakkeenyaaf lafa duwwaatti ijoolleen tokko jiru ijoollee yuutuubaraa jechuudha. Waan akkasii irra deebi'ee isin dubbadha. Ofii isaaniitii biddeen ho'aa nyaatanii ofii isaaniitii abbaa warraa isaanii faana haadha isaanii faana gammadanii obbolaa isaanii ilmoo isaanii faana gammadanii too jiraatanu ijoollee biyya gandaa keessa jiraniif dhaamsa garaagaraa warreen dabarsitan waaqayyoon sodaadha. Namni abdii kutata. Namni maalitti hangalaa jedha. Jireenyi guddiidha maaliidha jettanii warra odeessitan ingaliinaa warri jettan ofii kee maaf galte. Ofii kee akkamitti jiraachaa jirta? Rabbi qoonqoo uume waan laatuuf hin dhoorkatu. Injiraatta akkuma dur jiraattutti yoo gadi qabamte yoo habboomamte jiraachuu dandeessa. Kanaaf warri achi keessa teessanii waan akkasii kanaaf dura wogootani waaqayyo isin gargaara milkooftan. Rabbi isiniif haa taasisu yoo dhugaadhaan isin raawwate. Garuu isaa achitti amma ijoolleen batalaa waggaa iddoo achi keessa turtanii lafa bitanii mana irratti ijaaruu jalqabuu yaaddan. Achumatti dhaabbadha. Batalaa lafa kaartaa hin qabne warri bitanii caraqaa ijaaruu warri deemtan yaa obboloota kiyya dafqa keessanii balleessina. Yoo eessa inni Finfinnee ga'e inni Gurraayyuu ga'e inni Amboo keessa bakkee tokko rukutaa jiru bakkee kamiyyuu nan qatu bishaan mataa ga'e miila nan qatu jedha Oromoo. Kanaaf kan lafaa cabdee kan irratti ijaartes hin dhabiin. Kanaaf tasgabbaa inni ijaarina tasgabbaa barri kun haa darbu. Galaa biyya keessatti maallaqa qabaannaa ijaarrachuu dandeessu ko. Maallaqa qabdu taanaan namni sun dhorku hin jiru. Wanti sun itti ulfaatu hin jiru. Garuu yoo kaawwatte ittiin ijaarrachuu dandeessa. Kana isiniin jedhaa haasanaa isa keessatti dogoggorri yoo jiraate dhiifama naa godhaan isiniin jedhaa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Warreen lakkoofsa bilbila kiyyaa gaafattan immoo duwwaa 969 43 lakkoofsa kanaan na argachuu dandeessu. Lakkoofsa imo kiyyaa immoo duwwaa 922 53 ifama guddaa duwwaa 922 53 lakkoofsa imo kiyyaati. Kanaan na argachuu dandeessu. Azalatti isiniif hin barreessa. Warreen dubbisuu barbaadani hambus warri dhuftani yoo inni immoo wantoota garaagaraa keessumaan illee waan na gaafachuu dandeessan hunduma miidiyaa irratti baanee miti kan odeessanii haala maalumaan barbaade maan ta'e ani gonkuma miidiyaa kiyya irratti rakkina hin odeessu. Maqaa gooftaa Yesuus maaliif seetan biyya gandaa keessa taa'ee yeroo jiru jechuudha. Miidiyaa rakkina odeessu nan jibba bakka nan jibba maaliif biyya kiyyatti akkana abdii godhadheen galle na gootika. Kanaaf miidiyaa kiyya irratti rakkina hin odeessu. Yoo inni immoo haala jireenyaa qaala'insi jireenyaa akkuma jirutti ta'ee jiraachaa jira. Obboleeyyiin kiyya itti rakkatanu ekeleen ukkoo akka jettee akka bittan gala jedhanii akka muunaan jedhanii barbaadu. Kanaaf isiniin jedhaa like share subscribe gochuudhaan na hordofaan isiniin jedhaa yeroo biraa muunan deebatti qoshi fuula kiyya fizzee jira har'a yaani utaalloon naqabee kanaaf isiniin jedhaa eebbifamaa waan hordoftaniif waan like share subscribe gootaniif isiniin jedhaa warreen lafa garaagaraa gaafachuu baajaajii wantoota garaagaraa odeeffannoo isaa nu dhiyeessi jettan koomentii jalatti naa barreessaan isiniin jedhaa eebbifama.